Doolaarri guyyaa tokkotti hamma qarshii 9 dabalee jira. Kabajamtoota daawwattoota keenya. Oolmaa sharafaa kan gabaa gurraachaa fi baankii akkasumas baankii kamtu gatii guddaadhaan sharafaa jira kan jedhu qabannee isinii dhufnee jirra. Hamma dhumaatti nu wajjin ta'a. Kan biyyeen Bahariin akkasumas Joordaan, Kuwiitis ta'e kan biyyoota Arabaa hundaa hamma Yuunaayitid Arab Emireetiin wal qabatutti jechuudha. Qabannee isinii dhufnee jirra. Hamma dhumaatti nu wajjin ta'a. Duraan dursee doolaara Ameerikaa irraa yommuu kaanu, doolaarri Ameerikaa kaleessa akkuma yaadattan qarshii 32 sharafamaa ture. Har'a garuu doolaarri Ameerikaa tokko gabaa gurraacha irratti qarshii 139.40 sharafamaa jira. Baankii keessaa baankiin gatii guddaadhaan sharafaa jiru baankii Gadaa yommuu ta'u, innis qarshii 126.40 sharafaa jira. Yuuroon tokko qarshii 151.1 yommuu sharafamu gabaa gurraacha irratti jechuudha. Baankiin gatii guddaadhaan sharafaa jiru immoo baankii Gadaadha. Innis qarshii 134.36 sharafaa jira. Gabaa gurraacha irratti paawundiin tokko qarshii 181.34 yommuu sharafamu, baankiidhaa immoo kan gatii guddaadhaan sharafaa jiru baankii Wagaagan qarshii 156 sharafaa jira. Doolaarri Awustiraaliyaa tokko qarshii 93.43 yommuu ta'u, baankii keessaa immoo kan gatii guddaadhaan sharafaa jiru baankii Abisiiniyaadha. Innis qarshii 78.33 sharafaa jira. Swiss Fraankiin tokko gabaa gurraacha irratti qarshii 160.99 yommuu ta'u, baankii keessaa immoo kan gatii guddaadhaan sharafaa jiru baankii Wagaagan qarshii 139.18 sharafaa jira. Doolaarri Kaanaadaa tokko qarshii 101.13 yommuu ta'u, baankii keessaa immoo kan gatii guddaadhaan sharafaa jiru baankii Innaat qarshii 88.73 sharafaa jira. Chaayinaa Yuwaaniin tokko qarshii 19.50 yommuu sharafamu gabaa gurraacha irratti jechuudha. Baankiidhaa kan gatii guddaadhaan sharafaa jiru baankii Innaat qarshii 17.62dha. Itti aansuudhaan Swidish Kroon tokko gabaa gurraacha irratti qarshii 13.23 yommuu sharafamu, baankii keessaa baankiin Wagaagan qarshii 11.53 sharafaa jira. Dirhamni Dubaayii tokko qarshii gabaa gurraacha irratti qarshii 37.93 yommuu sharafamu, baankii hundaarra kan gatii olaanaadhaan sharafaa jiru baankii Innaat qarshii 33.81. Riyaalli Saawudii tokko qarshii 37.13 yommuu sharafamu gabaa gurraacha irratti jechuudha. Baankii keessaa kan gatii olaanaadhaan bitaa jiru baankii Tsahaay qarshii 31.52. Riyaalli Oomaanii tokko qarshii 362 gabaa gurraacha irratti yommuu sharafamu, diinaarri Joordaan tokko qarshii 196 fi saantima 82 sharafamaa jira gabaa gurraacha irratti jechuudha. Dirhamni Bahariin tokko qarshii 370 saantima 27 gabaa gurraacha irratti sharafamaa jira. Daanish Kroon tokko qarshii 16 saantima 21 gabaa gurraacha irratti sharafamaa jira. Itti aansuudhaan diinaarri Kuwiitii tokko qarshii 362 saantima 19 baankii daldala Itoophiyaa irratti sharafamaa jira. Kabajamtoota daawwattoota keenya. Oolmaan sharafaa kan gabaa gurraachaas kan baankiis kan fulbaana 9 kana fakkaata 8. Waan wajjin turtaniif galatoomaa. Subscribe gochuun dagatinaa. Guyyaa guyyaadhaan odeeffannoo akkanaa akka isiniin geenyu subscribe gochuun dagatinaa. Galatoomaa.